كانت والنياتا يا ربي كي أصور قيتانا كان عارفة تشوري زينا أكنا والفتا غندان قطعان أمانتين قويا إرا والساطلو والكوفي كمالي نقول بيشو غافا كرشي كما جاتا بيسد يوم كان قويا كل ما نجينا مجاتين نركض تسن مجان تغريشو كوجي هجن هجي ويشيك أجيلي بكا أمتا ألغا كان وجاتي هجي أوف كرا قباس انتجيشو مي أوكي نامن ريالة دي بشان سبراك أبجده واللايني كان قبا بوسون جاشو كان دور سلك ميا مجيء جها من آمن بري سندقة تريو من آمن إنسان أرسي هذا من آمن كجت سمجتين سنجتو سلك تجرّا قافة دلقان كياري قدتشو في بكا كارغو مالي جنين كن نمني بيكي باسبورت يا روم سوكا شكرا ماما كنا بعد مجان كن لا وام برباد وام برباد يا تو فكينا مجتين سوني Aguma barbaadillee gartee wanni isiin himatu dhabdee faati mallaqa hin dhoorgatte. Ati rabbiin sodaanne amma mubaarakin sodaattee amante malee yoo dhugaa dubbanne. Gaafa awwalaa gaafa keessodhaan kadda jettu nadi jedhee jette keessa kadhattee marra. Usbe dhaga'i gaafii takka si gaafadha. Deebisiin shukrii deebisiin asu. Gaafii takka qax goote jechaaf jechaan naa deebistaa jechuudha. Karshi takkaillee na biraan qabdu ati eenyu si hin beeku namnan jedheen jira sagalee kiyya keessa. No ila miti ka jira. Abo shuf. Jiru fakkeenya Injiru bakka kanaafiyyuu rakkoon ati mubaarikii wajji qabduu fi Mallaqa sanisiin keessa si gaafa namaa bilooyte. No mallaqa fi miti blookii ka godhe yoo ati gurran qabdu malee osoo lilla arraba bichaa miti ati gurrallee horachuu si feesisa waan ofii keetti haasoftu malellee waan namni siin jedhullee dhaga'uu baradhu achi booda irraan jidduu kana lamaan dhaabattee waa murteessitu maal jedheen osoo ati duutee osoo maal jettee abaarii natti oofte anchii qooyi anaafati walitti dhiyeenni kenna akkanaa minaamin ende Chiki bakka dhiira biraa yoo dhayitee jettee akkanatti afaan bantee jechuudha ol fuudhee bilookii. Sagaleen kiyya jira usme. Waan takkatti afar takkatti bichaa kiyyaariin gaafatame. Eeshi gaafadha. Mana mubaarak dhaqu anallee nan gammachiisne sirriidha. Haa ta'u garuu wayitii achis gaafatan san maal jedhaa turte beektaa ati tamii olii jedhaanii turte. Sila haganuma mara nama Yo asirra jira. Akkamitti gaafii akkana. Okay. No. Ila maala ka ta'e beektaa? Yaani waan baay'ee as gubbaarratti hin dubbattu beektaa? Sii galee. Ijoolleen lama ka as gubbaarra jechuu akka malee maqaa daballeessuuf ol ka'anii wuxxifataa jiran sii galee. Lama jarri sun gaafa na waliin turan san wal jibbaa turan blookii ol godhanii turan. Amma garuu sababa lamaanuu ana biraa blookii ta'aniif jecha wal jaalatanii ganamaa galgala bakka laayifii seennan kiyaar baay'ee natti tolee jira. Karaa malee karaa amma kiyaaran gaafii takka sirraa qaba usmee fi asus si gaafatee gamma gaafii takka si gaafaddoon. Yes. Sagaleen kiyya jira. Takkaffaa irratti dhaga'i. Wanni rakkisaa ta'u maali beektaa? Atamma gandummaa dalayda darachi keessatti. Tagara naannoo tana deebuu baaftee taan akkanumatti yaamtee faagalii jettaa jiran. Sigalee waama isiin argatu barbaaddu irraa fuute. Amma fakkeenyaaf kormi Dubaay keessa jiru sii ta'e. Ati garuu wanni itti dalaydu gandummaa. Dhugaa qaban ijoolleen dhugaa dubban. Waan kana yoo sirreessi. Waan tokko jira ka. Sittu haga. Osoo roobduu gara maasaa kiyyaa jedhedhan namichi. Sii galee. Wanni as biratti ati ijibuu hin qabne waa jechuu hin qabne namni safaraa uumaas hin godhu beektaa. Yaa waan wayii si dhoyisa sii galee. Tasa yoo amma namni suuraa kee qullaa si waraabatee bakka biraa deemtee si fosote yoo namni siin jedhe akkuma ijoolleen ijaazaa wal buufattee wal gootu kana dhiirallee gochuun hin jira bara. Ati akkam taata booda eegasi. Imagine kiyaar birrii 500 namarraa muratee birrii namaa galche jedhanii akkanatti ajandaa na godhatan
gaafa mootu suuraa wayii narratti qabatan mootu hagam akka narratti deemuu danda'an yaaddee jirta. Baay'ee asirratti ati garuu waan san shakkii qabda ati sammuu kee keessa waan san shakkii qabda waan san waraabbamu. Maala ilma namaati miti ati latti jettee osoo raftee namni tasa si waraabbata akkamitti amantee abbaa argite bira wajji deemta. Injira naamana injira. Hiikalee? Naamana namni dhibba torba. Injira naamana. Baay'ee maal akka taate beekta? Naamana. Jiraatu baatee enga dabbaa gitu jiru kan nuufure. Injira naamana. Laal engadda mucatti arre ganama ijoollee lama imbaasii geessee dhufe beekta. Takkaa walillee bilbillee hin beeknullee oma takka hiikalee? Jennaan ila mucattiin tun takkiyaan arrabsitu sanii komeenti irra naatu naamin jetteen arrabsiti beekta. Achumaan makiina madaabee gadi bu'ee bira dhaqeetumaan aanjii komentii kana sinnaa barreessamii jedheen. Bakka seentu bakka teettu wallaalte beekta. Okey hattuun eenyuun amma. Baay'ee asirra siyaasa. Dheengaddaa mana. Aman sodaachuu beekta amma dhaga'i. Dhaga'i kiyaan rakkoon jiru maa inni beekta amma biyyatti yeroo waa manatti aarsan waan xixiqqishoo gaggabaabduu takka manatti aarsan beekta waan sani urgaa gurguddaa kana ibiddarran kaa'an. Sigalee amma ati achitti maal taate beekta wanni kun agarsiisni bunaatii meeti achumatti bakka hundinuu wanni tun kinii taati faayidaa qabdi jedhanii namuu beekta rakkisuu jiranii. Amma maanatti hiriira baatanii asirratti. Koi waa gaafatanillee takkitti kiyyaarii waa jedha. Ayi arte ijoollee si Kiyyaar. Yes. Beetta durumaa maqaan keessi ka'uun gaariin turre jechuun si madaalu waan akkasii sun achirra ka'uun yoo jiraatan inni bataam haznaaloo bakka sanitti qirrina jedha. Lammaffaa badinati qabdu eeguma akkas jedhamtee booda mana murtii akka waan mana murtii ta'ee bakka sanitti dhiyaachuun kan kee biyaansi lafarratti illee si gaafatan sirraa nama fudhachuu danda'anii yookaan nama jalaallee baduu danda'u miti namni hedduu beekuu si gaafachuu danda'anii beekte rakkoo akkasii ammootu maqaa keetiif gaarii miti si galee nama hedduutu si qofaa miti atamuuf qofa laaluu hin qabdu si galee. Bakka kee uf qofa bakka buutu ati namoota bakka dhufteellee ganda keessaa dhufteellee respectii qabdaa ummata Oromoo biraallee kabaja qabdaa wanni akkasii sun si madaalu achirra dhayitee immoo lammata yoo maqaan kee bakka sanii ka'u an baay'ee natti ulfaate waan kana sirreeffachuu qabda yoo rakkoon jiraate. Shuf jeneraal shuf na dhagaye waan takka jechuu har'as borus kan namni beekuu qabu. Sagalee mubarakillee keessan si erga. Ende maala saya jirti sila mucattiin jedhee fedha kiyyaan anatu barbaadee dhaqe. Even mubarak decline na gochaa ture akkaan hin seenne jechuu. Boru namni natti ka'aa dhiisii kiyaaroo naan jechaa jechuu. Garuu ani keessan dhaqee ofii kiyyaa baakina seensisi mucattiin kijibaa jirti. Ol seenee mucattiidhaan anchi ati na arrabsinaan bilookii si godhe malee yoom sababa qarshii bilookii si godhe. Dammoo anaafati maal waliin haasayaa turre akka naafatti waliin haasofnu akkam walii mannu kana moo akkamii jennaan sat jette waan haasoftu wallaalte hin deebine agarra teekistii takka naan goone sigalee harkatti dhaabuuf malee inni dandeenan finne naaf aaruun keessan baay'ee natti dhagayamee jiru durumaayyuu wanti akkasii sun edaa hagana namni bakka naa qaba waan jedhu wayii wallahi hirriba malee na bulche keessattuu Jaafarsaan na mul'achu tokko ushaa aslii sodaattee ana na arrabsita sa asli naga bilbili gaafadhu asli nu siru kutu fedha si aaree jira isa yu bilbili gaafadhu barbaada kiyaarin si kiyaar maal beekta namni si aara beekte maaliif waan akkasii akkasii qabanii si eegan abboomee koo agitee takka ila kiyaar wanni takka maaltu jirani beekta atiin kuni akkuma feete yoo taate nama lafarra jiraatu malee nama sooshaal miidiyaa qofarra fayyadaa jiru miti warra sooshaal miidiyaa yoo ta'e hoggaa almost hoggaa shammoo jaha duraadha kan inni ati feesbuuka gubbaa irra jiraatu garuu amma immoo lafatti warra hawaasa wajji jiraataan warra dalagaa hedduu Oromootti harkaa qabudha gara biyyaa waa erguudhaan akkas namni fidee gaafa maqaa si kaasu gaafa yookaan ka biyya biraallee ada kiyyaariin sun akkana ati waan akkasiisan irraa fagaattee maal godhuu qabda ture obboleettiti mallaqa hanganaatii kanarraa qabdu
Yo anu dadhabe namoota si kaffalutti ni madhaa'u maqaa kiyya achirratti hin kaasin. Maaliif hawaasnis gaafa achirratti xiqqoo maqaan kee ka'e ammoo gadi bu'aa deema iskeeliin namaa tokko. Maaliif jennaan si shakka bakka namnummaan duraan si jaalatullee kasi amanullee wanni Mubaarak fide kun yookaan ammoo wanni asirratti dhufe kun waan dhugaa jiru riyaalitii jiru jedhanii si sodaatan waan ta'eef xiqqoo bakka si qabne malee yoo barbaadde mana Mubaarakitti si daajaa buufatte Allahu Akbar Mubaarak musamma. Alhamdulillah rabbil Allahu Akbar Mubaarak itti salatu fudhate no I don't care. Waan takka jira laal. Kana dura mucattiin takka jechuun qarshii miliyoona takkaaf 800 nu rukutte si galee akkamitti akka mallayni sun deebi anaaf rabbi beeka si galee ammallee dhala mana huma akkasiiti namni qarshii 365 wayinu dha'ee jiru si galee achi keessatti bakka guggufannee waa wayii tattaane wanni sun immoo hin deebi because waan akkanaa jettee haasa'uun hin feesisu beekta social media kana gubbarratti dhiyooma kana ji'a lama geenyu haadhati ya dhukkuba kiyaaro mee waan akkasii social media irratti accounti Yusuf Ismail jedha ka Itoophiyaa accounti irratti galcheef si gale haadhati ya dhukkuba akkana kiyaaro madaamin ti ya birrii si galchitinaan jennan ani immoo namni afaan Oromoo yoonatti haasa'u beekta garaana nyaata akka malee ol fuudhee qarshii 68 galcheefi taa'etuma eega sila risiitiin ergitu mucatti risiitiin yoonatti ergitu forjidi heshi namni yoo ambirrii 500 irraa fuudhe ol ba'ee asirratti na himata because sababa namni na beekuuf eeshi amkuma dhibbaa nyaatamaa oola eenyutti himadhame wallahi asirratti waa jedhu diigale Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. wanni Dhombir dubbadhu carraa sirra qabne. laal dhombir kabiraati miti immoo jechuu ka akka malee na gube jechuu gaafa qarshii 68 dhiyoma kana guyyaa 12 hin geenne mucattiin na rukutte san mucaan Tigree jechuu ka hojii hojjetu riyaala 35 ka herreega keessatti natti hafu jechuu kiyaaroo zarzar naamtaanaan jedhee riyaala 35 illee narraa fudhatee na biraa deeme beekta wayii kiyaaroo soo dhabdakkan waan baay'ee waan sammuu namaa tuqu si mudata si galee because amma sirrii daawwata giyaaro ila wanni ati beekuu qabdu dhugaa dubbachuudhaaf namni hedduu namootuyyuu wanni namni hin beekne illee jiru nama wallaalaa taate malee namni akka keetii namni nama ija namaa duratti beekama Oromoon bakka kamiyyuu yeroo hedduuf har'aa miti dur irraa qabeetiin gartee yeroo Suudii jirturraa illee qabee gartee yeroo biyya keessa jirtutti illee Oromoo tanaaf illee sagalee Obboliin kee godha warri jala kana jirtu guys.